Raan ammallee firaa waa godhuuf deemti firaa irraa jaarallee qabeemoo akkamii ati akkasii ati akkana jettiin asumaan immoo warroonni lafa bitachuu barbaadan warroonni mana bitachuu barbaadan Adaamaa mattan Adaamaa shanamee gurguraa jira yeroo itti fayyadama maaliif hoo isiniin jedhu obboleeyyan kiyya Adaamani lafni shanamee gurguramaa jira lafa bareeda jira lafti amma Adaamaa keessatti kaarii 500 bakka lafa jechuun rafa seera qabu lafa online irra gali lafa hatamuu dandeenye maali caraqaa jinni jedhamu sun gonkumaan jiru gonkuma lafti waan akkasuma wannin kana isinii dubbadheef obboleeyyan kiyya lafa kana amma yoo bitti waggaa kana miiliyoona tokko tarrafuu dandeetti lafa bittee lafa okeet lafa kaartaa qabu lafa seera qabu lafa ulaagaalee hunda biyya namaa teettee biyya kee keessatti maqaa keetiin bitachuu ni dandeetta sigale biyya bakka feete jiraadhu Ameerikaa Awurooppaa Saudii jinni janka keessa jiraadhu biyya namaa keessa teettee biyyatti maqaa keetiin mana lafa bitachuu ni dandeetta akkasuma simraanii fi firaan immoo maal eegalanii assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirjirtuu akkam nagaa keessanii allee nagaa yakooti jira galata rabbiin galanni haa ga'u as geenye jirra har'a wanti ani qabadhe isinii dhufe akkuma beektan warroonni lafas bitachuu barbaadanii akkasuma warri manas bitachuu barbaadan kabiraammoo dhaamsin isinii qabu biyya namaa keessa teettee maqaa keetiin lafa bitachuu ni dandeetta mana bitachuu ni dandeetta nama saniif immoo wakiilinnaa kennita jechuudha karaa gabaabaa jechuudha akkasuma simraanii fi fira simraanii fira simraan garamitti deemaa jirti maaliif yeroo hunda afaan dheeratti maaliif nama arrabsitti dubartii irraa ni eegama ni bareeda haasaa dheeratuun afaan dheeratuun hin barbaachisu kanaafuyyuu simraan ammallee firaa jaanjessaa jirti jechuudha angaruu viidiyoo isaanii sayyoo laalmu cawoon jechuudha cawoon hedduu takka arraba dheeratti rabbiin nu haa baasu waan tokko isin gorsuun barbaada obboleeyyan kiyyaatti wantoota madala hunda keessatti yeroo haasoftu yeroo dubbattu hunduma tasgabbaa'ii dubbadhu dubartiin adaba qabaachuu qabdi obsa qabaachuu qabdi waan hunda keessattuu jechuudha akkasitti jechuu barbaada asumaan gara viidiyoo keenyatti yoo deebine lafti lafa meeqatu jira kaaree meeqatu jira tartiiba lafaa hubeetan akkaataa hunda isaa hubeetan seera isaa hubaruu barbaadan mee seerri isaa akkamii muna karaa kamiin deemna akkamitti bitachuu dandeenya akkamitti biyya namaa teenne lafa keenya bitachuu dandeenya mana keenya bitachuu dandeenya tokko namoota qabatamaa dhaabbataa ta'an amantummaa qabaatan obboleessa kee obboleetti kee manni mana gaafa bittu nama qabaachuu qabda inni tokko nama qabattee hojjette mana lafa sanni bitatta mana sanis ni bitatta inni akkamitti biyya namaa taa'ee mana bitadha lafa bitadho jetanillee koomantii keessan kaadha waa hunduuyyuu gizee amma teknooloojiin ture gaafa dura animaal isin jechaa ture biyya namaa teettanii biyyatti akkaawwantii banachuu hin dandeettan isin jechaa ture akkaawwantii baakillee ammallee mootu manallee akkasumatti ni dandeettan intala takkatu gizee takka manna gooti isinitti fakkaate haala mijeeffattee akkamitti muna akkanatti banama akkana jedhee gaaf tartiiba banitti hime jettee kuttee jechuudha mijaa'eefi jira jechuudha haalli isiisuun isinii galee akkasitti isinii jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa mallaqa keessan qabdaniin taa'ina tokko mallaqa dalaydu qabdeen taa'iniif mallaqa dalaydu wayin biti kaay wanni ati bittee kaamtu wanni tirfiisii qabu wanni bu'aasii qabu maal jette lafa yookiin mana inni tokko lafa tokko har'a miiliyoona 2 yoo bitte miiliyoona tokko waggaa tokko tarrafuu dandeetta sababni isaallee lafti biyya keenya keessatti guyyaarraa dabalaa deema ishi ati kaaree 500 yoo bitte yookiin 440 yoo bitte gatiin isaa itti baasu akkasuma sadarkaa qabaa miti amma lafeen jiran gara miiliyoona 2 lafeen jiran darbee immoo warroonni carraa isaanii carraa buntu akka carraatti naannoo keenyatti amma mana 100 barbaada 440 gatii rakkasaan gurguramee ture ijoolleen gaafa dhageetti warroonnumti biyya keessa jiran gaafa dhagaan jedhanii qofa of cinaa turan maaliif lafti yeroo ammaa kana Adaamaa keessatti wantoonni si kaasa wantoonni si guddisan lafa bittee mana irratti ijaartee hojjette kiraa san teessee nyaatuu dandeetta mana tokko bareeda ijaarrattee hojjette garuu isin mallaqa qabdanii teettanii isin mallaqa akka feetan gootanii isin mallaqa uffataan bittanii isin mallaqa maali yoo bittan homa takkaan argattan kanaafuyyuu maalinni reeffalli isin baasu mallaqa harkaa qabdan manaan bitadhaa
lafaan bitadha lafa bitaa kaa lafti suni akkaataa hunda jechuudha isin barbaada yoo dhugaan isin wanta san barbaadan ta'e wantoota yookiin lakkoofsa kiyya isinii maxxansa yoo nama sirnaan barbaadu lafa qaxu wallahi ka online irra gale ka socho'uu hin dandeenye ka kaartaa sirratti baafachuu hin dandeenye qophaa'an jira jechuudha lafeenni akkasuma manneen hin jira manneen babbareedan jira manneen hin dandeettan dhugaa isinitti hima batala ijoolleen biyya arabaa jirtan manneen hin dandeettan lafa bittee keettee waggaa lamatti immoo mana irratti ijaarachuu ni dandeetta inni guddaan karoora mataa keetii baasadhu nuti duraan gowwoomaa turree mitiire amma yeroo gowwummaa keessaa ba'e maqaa keetiin bakka feetiitti bitachuu dandeetta waan barbaadde biyya kana keessatti godhachuu dandeetta maqaa keetiin namni nama gowwoomsa bakka namni amanamaa nama qabatamaa nama amanamaa qabaatu qabdu biyya keessa namni sun nama akkamii namnuma tokko nama alaati gootee hojjette namni alaa sun fakkeenyaaf anama fakkeenyaaf nama tokko godhe namni sun obboleessi ani amma akka isinis yaagalu mana kana obboleessi kee hobite dhugaa soba ta'uu nama sani hordofuu hin danda'a fakkeenyaaf maaliif bakka bu'ee fi laalee fi wanta san sobamu dhugaan dalaga maqaa eenyutiin dalaga maqaa isiitii moo maqaa ofiitiin bita bakka wanni kun nama tokko nama alaa godhatu qabda namni sun waan san dhugaaf dhara addaan si baasee lafa san si laalee maqaa keetiin bituu dhabu yoo maqaa keetiin ala itti deeme namni suni siif hin ta'u si guddisuun barbaadu si agalu ati obboleettii isaas taatu yoo maqaa isaatiin bite waliin keessan dura maali walii galtan fakkeenyaaf maqaa kiyyaan naa biti jettaan ati jechuudha inni maqaa kiyyaan naa biti jetteen ishii siin jedha fudhataa mitiire ergasii immoo maqaa isaatii yoo bite sirree miti namuma tokko jalatti boota si galee salphaadha karaan hunduyyuu isin jechuu barbaada kanaaf video kiyya kana please share godha itti fayyadama isinii fi malee anuma takka irraan argadhu sumuni takka gana irraan argadhu garuu faayidaan keessanii lafa bitadha jabaadha dhalaan biyya arabaa jirtan warroonni miidiyaa gargaraatti irraan garii galchataa jirtan lafaan bitaa kaadha kana isinii jechuu barbaada dhuma irratti dhumni kennallee simraanii fi waa'ee firaati simraan atakkana maal gorsuu barbaade hiciitiin isin qabdu maa hiciitiin caaltuuf isi jidduu jiru maa hin barbaachisu obboleeyyan kiyya jireenya namaa keessa seenu maali barbaachisu simraan yeroo hunda maaliif jireenya namaa keessa jiru ofiin jiraattu jiru isin yoo jiraatte maal qaba jiru ofii jiraachuu wallahi waan takka naman hir'isu qabaattus dhabdus mana kee keessa bakka kanaaf adeemsi isin itti deemtu haalli isin itti jirtu baay'ee ulfaata maal gooti jireenya namaa keessa maal gooti jireenya mucaasanii keessa maal gooti mucaan suni hamma fi amma caaltu arga jaallatu caaltu inni namummaa isaa jaallate haala isii jaallate amala isii jaallate mitire caaltu dirriba dubartii haala amala isii jaallatte haasobtu namni somni hin jira garummoo simraan saba garamii muktaarin argadhu yaada jedhu agartanii garamii muktaarin argan akkasii video keessuma irratti dhaabaa garuu dubartii yoo nama jaallatte bedduudha irra laalina maaliif irra laaluma namni nama jaallate maraataadhas jazbaadhas waa hundumaayyuu isa isiin amma dargaggoolleen kun walitti dacha'anii ammas deebitee diiguu barbaadde ammas yaani jechuun hin jiraa miti ammas hin barbaachisu jireenya namaa keessa seenuuchu baay'ee ulfaataadha video keessuma irratti dhaabaa hamma video biraatti walitti deemnutti baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja akkasuma video keenya like godhaa share godhaa subscribe godhaa